السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبر زينا بوم إلال daawwattoota keenya oduu amma nu qaqqabe naannoo Tigraay guyyaa har'as waraana haaraa mokkortee jirti TPLF taa'uu hin dandeenye foffolattee jirti dheengadda gara raayyaatiin waraana biraa jalqaban tarkaanfiin cululuqaan hoggansarra fudhatame shariinaa daangaa Suudaanitiin waraana mokkoran aarsaa guddaa kafalan meeshaalee kumaatamaan lakkaamu waraana kumaatamaan lakkaamutu irraa booji'ame har'a ammoo irratti dabaluudhaan gara qobbootiin waraana biraa jalqaban kanarratti tarkaanfii cululuqaa makalaakaa saraawitiin fudhateen sa'aa tokko keessatti uf duubatti dheessuun dhagayame waan ajaa'ibaati kana qofaa miti daawwattoota keenya Eertiraan taankii fi meeshaalee gugurdaa gara Tigraayitti seensisuu itti fuftee jirti kana kan wal jala fuudhee gabaasaa jiru miidiyaalee addunyaati bumgodhi Itoophiyaan ammoo ija satalaayitiitiin gubbaa gallaalaa jirti yoo ta'uu didde asmararraa as jalqabnaa waan jedhe fakkaata mootummaan Itoophiyaa kana biraan dabarsee ammoo ajajaan ol aanaan waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kallattiidhaan ajaja dabarsee jira diinonni keenya cimdoo jechuudhaan dhufaa waan jiraniif warri biyya isaanii gurguran biyya isaanii waan gurguraniif nuti ammoo biyya keennaaf kufna biyya keennaaf duuna biyya keennaaf jiraanna dabarsinee biyya keenna xilaatatti hin kenninu jechuudhaan waraanni Itoophiyaa iddoo jirutti qophii isa barbaachisu godhee ajajaa fi ajaja mootummaa irraa itti kennamu akka eegu Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ajaja dabarsee jira kanatti dabalee ammoo pireezidaantii naannoo Oromiyaa dhimma Finfinneetiin wal qabatee ammoo gaafilee Oromoo deebii barbaadan irratti lubbuun tiyya morma kiyya dhaba malee dhimma Oromoo gaafii Oromoo kamuu dabarsee hin kennu jechuudhaan kubur pireezidaanti Shimallis Abdiisaa dubbate gama biraatiin daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo waraanni Faxnoo Daraash ufiin jedhu kan jeneraal Hamettiidhaan hoogganamu waraana jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan kan Masriin deeggartu kan Eertiraan deeggartu dabalatee kan TPLF waraana isii bobbaaftee wajjin lolaa jirtu gareen Hamettii waraanni Faxnoo Daraashin gidduu kana hinjifannoo cululuqaa galmeessaa jirra bal jechaa jiran bal wadafiiti jechaa jiran giddaan bas yaa Habiib yaa Saahib jechaa jirti Suudaaniin waraanni Faxnoo Daraashin yeroo dhiyootti kaartumitti salaannaa jechaa jira fakkaata dhiiroo dubbiin jabaate gama kan anis Shaabiyaa Masrii TPLFin galmeen jaraa jalaa bu'aa jira Itoophiyaa yan akka yalla'uun barakaa ilaal odeeffannoo keenya cucululuqaa akkasiin jalan tarreef gurbaa keessan qacalee akka aftaamuu lammuu baanu TikTokii mallattoo ida'uu balleessi Facebook foloo godhu oduu ho'a dhaga'uu feenaan filannoon keessan Profeesar Ahmad Culullee haa ta'u hinjifannoon kan Itoophiyaati Itoophiyaa biratti ammoo kan ijoollee abbaa gadaati kanaa mire wadafiiti